daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN Kaayiroo Turaawuduu isiniif qabna oduu irraatii waliin an Faayisaa Iliyaasi. Miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan tahan barsiisaa teessoo Waabee Waaqayyoo guyyaa 4 dura mana barumsa Nagellee Meenxamaa irraa loltoota agaajiitiin butaman hanga ammaatti achi buuteen isaanii akka hin beekamin jiraattonni OMN'tti himan Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Nagellee Meenxamaatti barsiisaa afaan Oromoo ta'uun tajaajilaa kan jiranii fi filannoo biyyaalessaa waggaa dabree irratti paartii isaanii Koongireesii Federaalistii Oromoo bakka bu'uun mana mareef dorgomaa kan turan barsiisaa teessoo Waabee Waaqayyoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii loltoota agaaziitiin odoo daree keessaa daa'imman barsiisaa jiranii harkaa fi miilla isaanii cancalaa walitti hidhanii fuudhanii deemuu isaanii warri ijaan argan kan nuuf himan. Hanga ammaattis bakka barsiisaan kun itti hidhaman wanti beekame hin jiru jedhan namni magaalaa Nagellee Meenxamaarraa dubbifne tokko. Dorgomaa mana marii naannoo ture Koongireesii Federaalistii Oromoo bakka bu'eeti. Karaa hiraaf seerri mootummaa biyyattii Neeyyama jedhamuun fudhatee dorgommii irra hirmaataa ture. Yeroo dorgommii saniin dura barsiisaan kun yakka tokko duumatti inni quuqama saba isaa qabsiif qabu qofaa fi kallattii ittiin dararamaa turee fi gidiramaa turetu ture. Keessattuu yeroo filannoo sanii wal qabateeti tumaa fi dhiibbaa mirga dhala namaa irratti gaggeeffamu irratti kan gaggeessaa turanii darbee achi erga filannoon darbee fi sochiilee Oromiyaa keessatti wal fakkaataadhaan bara 2006 guyyaa har'aatti itti jiru kana keessatti illee ibsitu qindeesse jechuudhaan mana hidhaatti darbatanii dararaa turanii. Achi kan boodas ammallee hojii idilee isaa irratti kallattii hojjechuu qabuun akka hojjennee fi rakkoo garaagaraa isaarraa ga'aa turanii. Akkasitti fuudhanii mana hidhaa geessuu qofa otoo hin taane harkaaf luka isaa kaatinaadhaan walitti hidhanii. Kallattiin itti geeffamee haga ammaa kan hin beekamne ta'uu isaatiin maatiin isaa hordofee argachuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Hanga ammaatti hin beekamne bakki jiru wallaanamee jira jechuudha. Hin beekamne bakki inni jiru haga ammaatitti hin beekamne. Barsiisaa teessoo Waabee Waaqayyoo abbaa bultii fi abbaa maatiiti. Sababa isaan hidhamaniifis ijoolleen isaanii rakkinaaf saaxilamanii jiru jedhu namni kun. Maatiin darara keessa jiranii namni maatii guddifataa waan biraa namni hojjetee ittiin jiraatu hojii barsiisummaa ogummaa kana waggaa lamaaf akkana hojii kana karaa seera qabeessa ta'een hojjetee buluu hin dandeenye mirgi dhuunfaa isaaf farfamee kallattii kana irratti karoorrifamaa ture isaaf fakkaattonni isaa illee ni jiru. Akkasuma bakka haalli magaalaa san keessatti walii jalatti ta'aa jiru gurrii fi guddaa xiqqaa irratti abbootii amantaatiin nama maqaa Oromummaatiif Oromummaa isaa qabu qofa waa hojjeteef osoo hojjennu mana isaatiif fuudhanii mara isaa kallattii kanaan miidhaa guddaa irra gaggeessaa jiranii. Akkasuma fakkeenyaaf biyyuma kaleessa abbaa qabeenya magaalaa sanii akka ta'eef ijaarraan ga'e nama jedhamullee akkasuma mana isaa keessaa baasanii gadi buutee isaa hin beekamne. Dhumarratti akkuma waliigalaatti jiraattonni magaalaa Nagellee Meenxamaa haala akkamii keessatti argamu jennee gaaffii dhiyeessineef. Nagelleen amma akka waliigalatti haalli Nagelleen keessa jirtu haala yaaddeessaa fi baay'ee rakkisaa ta'e keessa jirti muddama guddaa keessa jirti. Magaalli waliigalatti siyaasaan mootummaa ishii bulchuu hin jiru na waraanaatti bulchaa. Uummanni kana guddaa ofii akka itti fufetti jira jechaadha. Dhaabatee ofirraa afaan qawwee isaanii afur dhaabatee itti dubbataa garallee ture ammallee falmataadha itti guddaa guddatu magaalaa san keessa jira akkaataan isaan itti gidiraaf isaa itti raawwataaree jire guddaa uummata kanarraa kan ka'e jechaadha. Haalli naannoo san keessa jiru abbootiin amantaa namni jaarsa biyyaa namni hunda roobisanii magaalaa san keessatti caafaa isaanii magaalaa san keessatti bulchaa ture haga kantiibaan baatu fi kan fakkaatu maraayyuu kallattii saniitiin warra isaanii hojjetuuf inni
kan jedhanii osoo addaan hin baafne maqaa Oromummaa jechaadhaan adamsaa jiru jechaadha. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu keessatti komaandi poostiin dargaggoota hidhaa akka jirtu himame. Aanuma tana keessatti wayyaaneen jiraattotaa fi qotee bultoota dararaa akka jirtu dhaga'ame. Dabalata gabaasa kanaatiif Usmaan Abdulatiif. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa fi Micita keessatti komaandi poostiin namoota yakka tokkoon maleetti halkan dhufanii tumanii ji'oota hedduuf aanuma sun keessatti hidhaa turan halkan edaa wayita namni rafe mana hidhaa aanaatii guuranii eeysaa akka geessan hin beenu jechuun jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Namoonni wayyaaneen halkan edaa haala suniin guurte Abdallaa Alii Muusaa, Abdoo Sayyidii, Bushraa fi Zaakir Usmaan faa tahuu fi rakkoon namoonni kunneen hidhamaniif warra laaptoop keessaa sirba qabsoo qabu, warra bulchitoota naannoo saniirraa dhimma dhuunfaa irratti himuu fi qabu, warra gaafa cidhaa uffata aadaa uffachuu waliin Oromummaan isaan quyxu sababoota kanaaf hidhaman jechuun namni achii dubbifne tokko nutti hime. Ana Daaroo Labuu godina Harargee lixaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa araggoota ana Daaroo Labuu keessatti namoota Oromoo ta'uu isaanii qofaaf namoota baay'ee ji'a sadii kan irraa hidhamee jira nama dhahaa keessatti kan booda guyyaa dangaggaa namoota muraasa tokko fuudhanii deemanii warreen irraa hambisanii jira namoonni kun badii takka malee osoo badii waan tokko kan galatan Oromoo ta'uu isaanii qofaaf warra kun immoo warra abbootii araddaa kanaa hojii xiqqoo walitti bu'an qofaaf fudhamanii deemanii abbootii qabeenyaa fi dargaggootaa fi ijoollee xiqqoo barattoota ragidda warri isaan fudhanii deemanii haalli aanaa Daaroo Labuu keessa jiru haala sodaachisaadhaa namni jeddee waan takka barachuu hin dandeenye warri qotee bulaan taatu midhaan isaanii haala galfannoo inni godhuu hin dandeenye daldaltoonni gara tokko mandikuusti deddeebi'aa dalaguu hin dandeenye meeshaalee seera qabu daldaltoonni konkolaataadhaan ta'anii deeman halkan kuturbaan bayyaaniiti qarshii irraa ta'amaa jiranii. Akka jiraattonni naannichaa ibsanitti qotee bulaan naannoo sanii oomisha isaa galfachuu kan hanqate tahuu fi shiftaan agaazii daldaltoota meeshaa fe'anii sossohan hayyama qabaachuu isaaniitii waliin kotorbaan dhiideechuudhaan saamanii jiruu itti busheessaa jiraachuun beekame. Badii tokkoon malee warri agaaziin guurtee achumaan dhabama gootee nutti dhagahamanis karaa haqaati irratti falmachuurraa if booda kan hin deebine tahuu hamilee guutuun namni nuti dubbifne kun nutti himan. Magaalaa Dirree Dhawaa gandoota hedduu keessatti waraanni wayyaanee dargaggoota Oromoo adamsanii qabuudhaan dararaa hedduu irraan gahaa akka jiran jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa tokko OMN itti hime. Usmaan Baayyuu waan qindeesse qaba. Magaalaa Dirree Dhawaa gandoota hedduu keessatti loltoonni wayyaanee dargaggoota Oromoo adamsanii hidhuudhaan dararaa hedduu irraan gahaatiin akka jiran jiraattonni magaalaa kanaa dubbatan. Akka jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa tokko bilbilaan OMN itti himetti loltoonni mootummaa wayyaanee dargaggoota Oromoo magaalaa kana isintuu odeeffannoo biyya keessa jiru miidiyaalee ala jiraniif gabaasaatiin jira akkasumas dhaabbilee mormitootaa wajjin qunnamtii qabdu ittiin jechuudhaan magaalaa Dirree Dhawaa gandoota garaagaraa keessaa dargaggoota butanii bakka hin beekamne geessuudhaan dararaa hamaa irraan gahaatiin akka jiran jiraataan magaalaa kanaa dubbateera. Isin warri ministeera kana warri ichitti asirraa waraabee warri alaabaas isinii warri juwaarii wajjin dalagu isinii anna ammas alaabaas warri alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabdan isinii ammaan dura magaalaa gamtuu keessatti alaabaan dhaabbatee ture anna karaa qabalee deeroosinitti karaa lagaarii keessatti alaabaan dhaabbatee ture warri kana dalagu jiru isinii yaani ijoollee kana jechuun footoo fayyadamanii qaban amma dura faradaa ijoollee kana wal tokkoffisanii gasaasa seekuriitii hamoonni ganda keessatti nu gullaksanii achirraa fuudhanii nama kaan ijoollee afanuu duraan wal bira fidanii akka isaan walirratti ragaa ba'an godhanii amma gargar baasanii kaan karaa kubaa kaan geessanii kaan immoo karaa isaa goorroo achi geessanii ijoollee kaan maarrabiyaa geessanii addaan fayyadaman nama afanii kana jechuudha akka isaan wal bira hin guunyaanii amma zakariyaa halkan shashirraa jedhamee akkasi kuula. Guyyaa ammoo baasanii cafataa oolan. Basaastonni sirnichaa suuraalee dargaggoota barbaadamaniif jechuudhaan magaalaa keessatti manxasuudhaan uummata goolaa akka jiranillee namni kun ibseera. Araddaa duwwaa torba jechuudha duwwaa torba qabalee ganda magaalaa isaatti irra guddaa gandisaan basaastee waan beekamu jecha footoo isaanii qabalee jiran ollaa keessa facaasuudhaan ijoollee kun akka qabaman jedhanii jechuudha nama jaha facaasanii turanii beekee.
dhumarratti dargaggoon kun ummanni Oromoo dargaggoota diinaan qe'ee isaanii keessa jiraachuu dadhabaniitiin gara magaalota birootti baqatanii dhokatanii jiraachaa jiraniif hawaasni Oromoo gargaarsa akka godhaniif gaafateera. Ammalli ana kan jiru ijoollee Oromoodhaa kan biyyarraa bahanii biyya isaanii hin beekne keessa deddeemuu jiranii akka uummanni Oromoodhaa ifitti qabee ilmaan kana jechuudha hanga bilisummaa hangaratti mormachuutti rakkataa Oromoo ifitti qabee akka jiraachisan hundaafuu dhaamsaan dhaabbataa bilisummaa irratti hundaafuu walumatti haayidu hundaafuu uffannaa galatoomaa warra jiraachisa uuman naa jiraadha. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar Harooyni badii tokko malee komaandii poostiin qabamanii hidhaman hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan mormii kaleessa galgala dhageessisaniin barattoonni 15 ol tahan akka miidhaman himame dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Barataan Yuunivarsiitii Gondar irraa dubbifne tokko akka nuuf himetti ka'umsi mormii kanaa barattoonni kutaa barnoota beelladaa hedduun kanaan dura seeraan ala ari'aman haa deebi'anii kanneen seeraan ala hidhamanii hiraarfamaa jiranis hatattamaan akka gadi lakkifaman jechuun gaaffii mirgaa dhiyeessaniif deebii waan dhabaniif walitti bu'insi loltoota agaazii wajjiniin uumame. Sababa kanaanis barattoonni 15 ol ta'an miidhamaniiru jedha. Gaafa warra ga'anii lolli alatti miidhamee barattoonni baay'een daangarri sikkatti miidhamanii jiran. Barattoota 15 kan bara cumaan irra ga'ee masaafii fa'aa turkutee ture. Kana booda barattoonni 15tti amma miyaara argachaa jiru garuu amma wanti keessa jiran xiqqoo barataa fayyaati yemmuu amma ammaatti keessa hospitaala keessa kan jiran isaan. Nah, kasihtiin turanii amma ka guddiin poolisii naannoo kun kan harkamee warri dhanimaayaa bittaatii barataan turanii bitame. Nah, sababa sanii wal qabatee qaama amma ittiin barataan kan farmaasii baratan barataa tokko bichaa ture yommuu amma ittiin barataa tokko bichaa barataa kaan ari'anii turanii. Nah, sababa sanii wal gahii ture wal gahii sanarratti barattoonni maaliifii kan barattoota keenya ariitanii barataa tokkichaa akkamittiin barsiistanii barataan erga ari'anii amma immoo deebi'ee hidhamtee nama naannoo biraatti hiikamaa jiraame. Isa barataan keessi hojjettoonni fi wantoonni nama jiran hundumtuu akka beekamu jechaatii kan isaan dhaadatanii kana booda barataan yuunivarsiitii keessatti kan hiikiyan poolisiin gidduutti ari'ee erga ari'ee immoo barataan laabaratii keessaa barattoonni Haalli mooraa Yuunivarsiitii Gondar keessatti mul'ataa jiru hedduu yaaddessaadha kan nuun jedhe barataan kun wayita ammaa mooraa keessaa gadi baanee deebi'uu hin dandeenyu. Sababiinsaas mooraan Yuunivarsiitii Gondar kun wayita ammaa loltoota agaaziitiin guutummaatti marfamee eegamaa jira. Yoo ati gaditti baate sireebu. Si hiraarsuu garii immoo fuudhaniit gara mana hidhaatti geessaa jiru. Kana waan ta'eefis yaaddoo guddaa keessa jirraa jedha barataan kun. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha nuuf keenya sodaachaa jirra. Poolisii naannoo kan lakkisi agaaziin marseetu kan jiru. Gadi kan keessa yaa'aa jiran magaalaa keessa gadi yaa'aa jiranii baay'ee sodaatamaadha. Bakka baay'ee kan sodaatamudha akka waliigalaatti amma kan rukutanii wantoota akkasitti amma loon kafteedha dhiyeessee warra baay'ee kan sodaatamudha. Barattoonni anala kan jiru garuu durma doonkitti fi barattoonni amma ammaatti illee gadi deemu hin jiru amma ammaatti sodaatanii garam deemuree akka gara isaan deeman amma ammaatti sodaatanii gara isaan deeman jiran amma. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN Kaayiroo turraa oduu isiniif qabnu kanuma fakkaataa qophiilee OMN kanneen hafa waliin turtii gaarii.